السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليوان كيا كم نقافي أجرتني مركانا الحمد لله. أرى قافلي بوليس خنيتوكو إذا قافة شاتوري تكا hangaan danda'u takka waan san deebisuudhaaf yaalee taniin hin dandeenyes dhiiseen bira kutaa. Taniin danda'u ammoo hanga irratti hubannoo qabu deebisaa itti godhuudhaaf. Asuma irratti feesbuuk irratti hin arge obboleessa keenya Boonsaa TV kan jedhamu gaafilee jaha gaafatee ture. Gaafilee saniif ulamoonni keenya kan ammatti isii san harkanii deebisaa godhaniif waan hin jirreef hamma tokko in deebisa jee yaala. Fatwaa osoo hin taane daliiluma waan hin beekurraa daliiluma walii waan san ibsuu fi barbaade ibsuma waan tokko tokko irratti godhuudhaaf. Akkasin naa hubadhaa yoon dogoggore anaaf shayxaanarraahi xiqqeenya ilmiitiyyarraahi. Yoon gaxxames rabbumarraahi inshaallah nafaana turaan isinin jaa obboleessi keenya kuni gaafii jaha gaafate. Gaafiin jahan inni gaafate tuni tokkoffaan jaa zinaan intalti takka yoo zinaa siif hayyamte zinaan sun halaal ni tahaayii jaa tokkoffaan. Obboleessa kiyyaa gaafii tana namaan nu gaafatee jiru obboleessi intalti takka yoo zinaa siif hayyamte zinaan sun ni tahaayii jee. Zinaa jechuun innumaa awwala maali irra guddaan zinaadhaa intalaa fi gurbaan waliif hayyamaniituma dalagama innummaanuu irra guddaan jechuun kun ka dirqamaati gudeettiidha. بأي طريق حرم فعل زنان حرامه فدو سيف يمتي فدو سيف نيم ولا تقربوا الزنا جاء رب سبحانه وتعالى قرآن خيستي زنا اتن إهاتنا جاء دلقوا مت اتما هن إهاتنا جاء زنان سي هيموا في مارين قبو هيمني زنا دا انتلر يخاو قربار يخاو ورن تلار انجر زنا سين هيمني دلقان انجر wanni dandahamu nikaa qofa wanni zinaa sirraa hambisu nikaan godhamuu qofa. Maal jaa rasuulli sallallahu alaihi wasallamii hadiisa keeysatti laa nikaaha illaa biwaliyyinii jaa hadiisa kana Tirmizii, Ahmad, Abi Daawud hundinuu hadiisa kana gabaasanii jiran. لا نكاح إلا بولي جان أكما سن أماسي أيما امرأة انت المفدئ هاته تن في إفكنته فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل جاء الرسول قصدي تدي صلى الله عليه وسلم انت تك إفما إفسي خنة أنا جالته إفسي خنة أن جارتي تيتي يوسين جت إسينسون نكاح سي باطل انتهو زين دلقا جرتي جتشو أكسي خناف إفسي خنة جته أكس وقاته zinaa siif hayyamee jettee zinaa siif hayyamuu hin dandeessu jechuudha. Akkasiin qabadhu tokkoffaa. Tokkoffaan kana lammaffaan ammoo hojjettuun mana kee dalaydu wajjin rafuun yookaan quunnamtii saalaa waliin godhuun halaali moo haraamaa kajoo. Isiin tun akka gabraatii waan jiru. Uuma malakkat Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbatee gabra keessan je'ee ka waliin galuun yookaan quunnamtii waliin godhuun halaalii kan jedhamu gabra. Gabra jechuun nama tokko kan bitte hawaa takka isiin seerran barbaanne bitte gabra feetu magaalaa geessitee gurgurta. Kana malee hojjettuu jechuun bilisa. Bilisa hojjettuu jechuun maaliif hojjetteeti hurkaasii si gaafattee sirraa fudhatti. Gabra jechuun hurkaasii gaafachuus hin danda'u sirraa fudhachuus hin danda'u. Tuni yoo ati ta'uu fi didde si biraa deemtee warra biraa dalagatti. Gabra jechuun si biraa deemuu hin danda'u bitteeti horii kee maallaqaan gaafa bittu bitti. Kanaa jechuun hooliin ati baatii kafaltuuf isin jirtu taate amata kafaltuuf isin jirtu. Waan barbaadini gootaaf tan barbaadne ni dhiista. Akkasi amal gabra jechuun taariika keessatti zabanarraa inni hin jiru. Hojjettuu jechuun bilisa warra qabdu tamaatii qabdu ta'ati hin bitine jireenyaaf dalagattee jiraachuudhaaf. Akkasi malee gabraa miti. Kun hubannoon kanumaan dhuma. Gabraa fi hojjettuu adda baasuudha jechuudha. Gabra jechuun isii maallaqaan bittee ta gurguruus dandeessu jechuudha malee hojjettuu yoo hoolii si kennuufi baatte seeraan si gaafattee sirraa fudhattu tamaatii qabdu ta'uu ati ta'uu fi baatte si biraa deemtu tanaa miti tun bilisa dalagattee jiraatti. Akkasi jechuudha. Kun haraama isii wajjin galuun haraamaa jechuudha. Kani sadaffaadha ilmoo addaan tursiisuudhaaf qorichaa fayyadamuun ni danda'ama ija ilmoo addaan tursiisuudhaaf. Hukmiin kun hukmii ulamaati sadarkaa ulamaatti gaafatama. Fatawaa kana godhuun humna kiyyaa miti. Tahee ammoo hubannoon hin qabu ilmoo saniif guddina ilmoo saniitii fi guddisaa ilmootiif yaaduudhaaf akkuma san fayyaa haadhaatiif
yaaduudhaaf ammas wanni sun waliigaltee jaarsaa jaartiidhaati yoo tahe akkuma san ammaas sodaa himiskiinoinaa sodaachuudhaaf osoo hin taane yoo tahe ilmoo ammaas guutuma firraa muruu dhabuudhaan yeroo inni tahaa jechuudhaan ulamaa'onni fatwaa kannanii jiranii. Qaxa'an ilmoo guutuma muruun ammoo dhorkaadha. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam baay'ina keessan inni dhaadadda jee takkaan hortufuudha jee. Kanaaf barbaachisaan fayyadamuu dhabuudha. Kuni kan biraa ammaasii gaafilee muuziqaan halaali moo haraamii tajettu. Muuziqaan kunii waan inumaa waan shakkii ta'e tokko haraam ta'uunsaa akka waan shakkii ta'uu dhufe jechuudha. Muuziqaan haraam ta'uun wal gaafiin qabu kun jala muraadha. Muuziqaan haraama. Akkamitti jennaan Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa Bukhaarii Muslim gabaasan keessatti la yakuunanna aqwaamu min ummatii yastahilluuna alhira walhariira walkhamra walmucaazif jaanii jiran. Rasuulli ummata kiyyarraa ganaadha dhufuu ta'aa jedhan. Ummanni tokko yastahilluuna alhira walhariira kan halaal godhatan. Hariirri dhiiraaf haraama waan ta'eef. Warra hariira uffachuu halaal godhatu. Walhira jechuun zinaa alhira alfaraj jechuudha. Zinaa warra halaaleeffatu jechuudha. Akkuma amma zinaan akka waan halaal tokko ilaalame jechuudha. Nama san tokko halaal ilaale jechuudha jarri. Akkuma san farshoollee akkuma waan halaal ilaalanii warra fayyadamu jechuudha. Wal mucaazif muuziqaa warra halaaleeffatu dhufuu ta'a jee. Al-mucaazif jechuun afaan Arabaatti al-mucaazif jechuun meeshaalee muuziqaa jechuudha. Mucaazif kulli jamiican waayiha. Cufuma meeshaalee muuziqaa hunda gitaara, maasinqoo, ulullee wantoota adda addaa gitaara, beezii, kilaasikaal hundumaa gosuma isaa hundi mucaazif jechuun walumaa gala hiika kallattiidhaatiinis meeshaalee muuziqaa jechuudha. Meejirmantii muuziqaal meejirmantii maal janiin afaan Ingiliffaadhaatiin isa sani jechuudha. Kanaaf meeshaalee muuziqaa guutumatti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam haraam godhee jira hadiisa kanaan. Akkuma san ومن الناس من يشتري له الحديث ilma namaarraa warra tapha yookaan sirba walleelee adda addaa bitatuutu jira jee nama jallisuudhaaf. Kasi hadiisni tokkicha humbichaan muuziqaan haraam ta'uudhaaf qurxiidha qaxxi. Waan wal nama gaafachiisaa waluun qabu kun mucaazif jechuun hiika afaan Arabaa kallattiidhaatiinis meeshaalee muuziqaa jechuudha. Meeshaalee muuziqaa yeroo kana haraam jechuudha qaxa'an. Wanni irra deddeebinee wal gaafachaa ooluuf yaallam hin jiru. Kuni waan wal rakkifnuufi miti waan yeroo hunda haraaminaa muuziqaa irra gaafiin kaa'uuf hin qabu kun. Hadiisni kun hadiisa sahii as jechi maal barbaadde meeshaalee muuziqaa haraami eega jee fudhachuu qabdan. Akkasi nama rasuulatti amanu taanaan. Akkasi kan biraa dibbee fi moyluda kaasee jira. Dibbee jechuun adduffu jaaniin afaan Arabaatiin dibbeen fi moylunni waan adda bahuun qaba. Dibbee jechuun isii dubartii fayyamamtuudha. Dubartiin yeroo aruuzaa, yeroo idaa, yeroo gammachuu zaman rasuulaatis dalagaa turan. Dubartiif ammas hayyamamaadha dibbeen. Osoo ikhtilaata dhiiraaf dhalaa walitti hin laayne dibbee tumanii itti weellisuu welluu haraam hin tahin ittiin sirba tokko tokko kan haraam hin tahin yeroo aruuzaatii fi gurbaa faarsuu, intala faarsuu waan akkana irratti akkuma san yeroo gammachuudha, yeroo ciidaa walaloolee adda addaa jechuudha. Walleelee adda addaa ta dhalaadhaa kophaa jechuun ta haraam hin tahin jechuudha. Jedhanii dibbee tumachuun laamaani'a. Kuni hayyamamaadha dubartiidhaaf. Dhiirti immoo hojii dhalaa keessa waan isiin hin qabdu. Akkasii khilaafa qabdi. Kuni hojii dhiirarraa toluu miti isiinuu hojii dhalaadhaaf. Zamana Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam Madiinaa dhaqan dhugaadha dubartoonni tumanii simatanii jiran Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Kun kana akkasi beekama dibbeen. Kan moyludaati. Moylunni ammoo waan kophaati. Jechuun bid'aadha. Al-yawma akmaltu lakum diinakum jee jira Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Amantiin tun nu guutamtee jirti. Irruun barbaaddu. Namni diin kanaa irratti jee nabi duraa waa hafan jechuu barbaadeeti. Moyluda jechuun waan nabi booda turee dhufe biyya Masriitti jalqabe. Nabi Muhammad Makka. Moylunni biyya Masriitti jalqabe. Dhaloota nabii kabajuudhaaf dhufe. Dhaloota nabii kabajuun dhorkaadha. Maaliif sahaabonni hin kabajne? Nabiin naa kabajaa hin jenne. Rabbiin kabajaaf hin jenne. Sababa kanaaf bid'aa jedhama. Bid'aa jechuun digaloo jechuudha. Digaloo shari'aan maxxantee dhufte jechuudha. Akkasitti hubadhaa. Ta moyludaa akkasitti haraama. Moylunni waan dibbeen itti tumamtu qofaaf haraama osoo hin taane isuma bu'uurumarraahuu inni innummaan jiraachuu santu moyluda jedhamteetuma sagantaan qabamtee ayyaanni godhamee moyluda jechuma santu bid'aadha mataansaa.
dibbee qofaaf osoo hin taane osoo dibbeen keessatti tumamuu baattellee illee moolunni bid'aansaa bid'uma jechuudha. Haraama. Sagantuma san gaggeessuudhaatu dhorkaadha bid'aadha jechuudha. Kan akkasi qabadhaa. Kan biraa ammaas waaqeffataadhaa fi amantaa islaamaa kamtu dura jira jedha. Waaqeffataa fi amantaa islaamaa kamtu dura jira jechuun dhugaadha. Gaaffii bareeda yeroo ammaan tanaatti. ربي القرآن خيستي سبحانه وتعالى كنجا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم أمنتا إسلاماتني أمنتا إلمنا ماتو إسيرت هجا أكنا جيتشون وسو إلمنا مان أممني أمنتان تنجرتي جيتشو وسو إلمنا مان أممن ملايكوتها في جنينيس إتي ربي قبراتون إسلام ما إلمنا ما قفتين انقف جن اللي نقفت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبب خناف إسلام ما تلمنا ما قفامتي ما هندافي تهو الجن أمو إسين إلمنا ماتو أصون من درجرتي جربين إلمنا ماتو إسيرتي كل مولود يولد على الفطرة رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إلمنا ما هندنو أمنتي ردلتها جي أمنتا إسلاماتنا ردتي haadhumaa fi abbaa fi saahibootaatu boodarra jallisee karaa biraa oofa shayxaanaa waliin malee islaamumarra dhalataa jira ilmi namaa hundinuu. Kanaaf kuni gaafii adda fagoodhaati jechuudha. Waaqeffattummaan waan tura keessa sababa uummanni tokko risaalaa wallaaluudhaatiin daawaan irraa turuudhaatiin waan gabbaran wallaaluudhaan wallaalarraa kan ka'e namni waan fedhii fi waan abbootii kasi qabatee irratti ture aadaadha jechuudha. Amantaan Islaamaa Muhammad irraa hin jalqabne sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waan nabiyyoonni isa duraa isaan bakka saniin gahani fuudhee maase ilaa qiyaamaatti kadeemtu. Nabi Rabbiin isa ergee jechuudha nabiyyi xumuraa godhee. Wal duraa duban akkuma biyya takkaatti Islaamummaa jechuun fakkeenyaaf Itoophiyaan eega hundooyiteerraa mootiin kunis ittuma dabra kunis ittuma dabra ittuma ofaysii. Garuu biyyi takkuma. Seerri isaanii too adda adda. Garuu maalirratti biyyummaa irratti too qaayidaan isaanii takkuma. Fakkeenyaan si godhe. Qaayidaan nabiyyootaa bu'uurri nabiyyoonni ittiin ergaman kaayyoon isaanii ibaadaa rabbii bakkaan gahuudha. Tokkichummaa rabbii uummata barsiisanii shirkii rabbi cinaa qabuurraa dhoorkuudha. Bu'uurri nabiyyootaa hundinuu kana. Garuu sharaa'iin isaanii haddii irratti akkuma san ammaas salaata irratti wantoota tokko tokko irratti akkaataansaa wal dhabaadha. Rabbiin tokko haqaan gabbaramaan isa qofaa irratti ammoo hundi isaanii tokko. Nabi Muhammadis isuma san galmaan gahuu dhufe. Guutuun nabiyyootaa hundinuu muslimtoota. Kanaaf akkana jettaan fixratallaahi allati faxara annaasa caleehaa laa tabdiila likhalqillah. ذلك الدين القيم كن أمنتي سري داتي جا ربين أمنتي ربين المنما يسيرتي أوما ربين جيرمتو ذلك الدين القيم كن دين دريرا أبدا المنما درجر المنما يسيرتي ميجا واقفتم ما نكسيره المنماتي تو يسي في ديمير يسيو إسلام ما نمو المنما درجر تيجو أكسك أبدا خمراتي جهفان جارتي تي جمتشي سوداف qoricha fayyadamuun ni danda'amaayi je. Obboleessa kiyya dhugaan jiru gaafiin tuni nama si gaafatanii hin beeka. Tahuudha wajjin akkuma fedhettuu haa tahu jaartii ta'e gammachiisuuf qoricha fayyadamuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf kiniina mana hakiimaatii fudhattee jechuudha. Yeroo ammaa haalaan babal'atee jirutti vaayigiraa fudhattee vaayigiraadha maal jettanii san fayyadamu jechuudha. Ani waa'ee kanaa hin fuune hin beeku. Garuu waan inni dubbisuu fi nama waan hin ta'eef waan tokko tokko ni beeka. Shari'aas ni beeka waan ta'eef. Kuni rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti laa darara walaa diraaraa je. Wanti sun miidhaa kan qabne taanaan tokko hin qabu. Jaartii irrattis sirrattis miidhaa kan qabne taanaan rakkoo hin qabu. Garuu fayyaa keetirra miidhaa ka fidu taanaan wanni qaama kee miidhu dhorkaadha haraama. Wanni sun qaama keetirra miidhaa ka fidu yoo ta'e qaama haadha manaarra yookaan haadha fayyaa haadha manaarra miidhaa ka fidu yoo ta'e hin barbaachisu. ولا تلقوا بأيديكم ولا تلقوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كسي كسنا فكاتا عني سني إفما إفنا جيسنا إفما دوت إفن جيسنا راجي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إفما علاقة إفن جيسنا راجي أكو مثلا لا ضرر ولا ضرار إفميدونس سنجرتو نما ميدونس دانغا دبرتين مرة غفلتشونس لب متيتو دانغا دبرتي سيميدونس
hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf wanni fayyaa ta'e miidhu dhorkaadha. Waan fayyaa ta'e miine taanaan akkuma san ibsi wallaalchifne taanaan haadha manaa ta'e fayyaa si miine taanaan gammachuma qofa yoo ta'e rakkoon qabu jedhaniin. Kanaaf kan biraa yoo dhiiftanii dawaa aadaa fayyadamtan haalaan bareeda waan xabi'aadhaa nyaatolii adda addaa kana yoo fayyadamtan bareeda doktoranii hedduullee waan kanarraa gorsan gaarii miti jedhanii namoota kanaan du'ee jira jedhan guutumattuu. Anuu nama fuudhanii hospitaala geessanii lubbuun itti deebitanii hin beeka sababa kanaatiin jechuudha. Kanaaf yoo dhiissan irra gaariidha. Garuu ammoo yoo miidhaan qabaanne fayyaan ta'e ilaalamtee doktoraan fayyadamtu homaa miti yoo siin jee fayyaan kee mirkanaa'e rakkoon qabu jechuudha. Yoo miidhaa fide immoo haraama tahaa jechuudha. Akkasii maaliif shari'aan islaamaa إن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. شريعان قاعدان شريعة فايدة أرقمسيسو في ميدة دبمسيسو قاعدان شريعة. خناف أكسي قبطان سنجاء جزاك الله خيرا ربي هكذا واقت تمسيسو أكنت هنغان بيخورا إبساقوله وان بيخنبرتا أونغاري متجاءتي يرو هدوها فرس جيرو بوليس خينيسون خناف يعني دفع جرمان يون ديبسي هوسا جي ديبسي يون تقو قري ديفا منا قودا يون حقا قطعمي دعاينا قودا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن قروا جغيسن تفكر أفريكاتي.